tanarra nagatu jiru kadachii tana gurgurachu jiru kadachii tana oofu jiru akka jirutti ummata biraati akka jirutti dhiigaa sikka waan oromoo irratti dachiidhaan ta'u jirtu oromoon ammallee tanafaarraa dubbadha tanafaarra lola yoo dhugaa qabaatan jechuudha jollee ammaan tana ari'u jiranii jira yoo jolleen oromoodhaa xiqqoo dachii qabatte qorichoon dhufe boolee bulbulaa tana qorichoo dhagay taakkala uumaa biraan gayaa ni dhageeffata ni beeka ansi jalaa nafu gaafaan ala jiru sumarratti bobba'u jira bu'ee aangorraa sinjee ammallee aangorraa bu'u qabda taakkala uumaadha hattuudhaati dachii oromoodhaa ambaaf gurguru jirta lafa oromoodhaa warra gurguru kana tuquttiin jirtu ergaa meeqaatamii siggee waa meeqaa si saaxilamee jira waa meeqa godhaa jirta godhuttiin jirtu akka naman dhageenya gurra duuchattee moodeela fakkaatteetuma faashin shaw nu garsiisu jirta ayyaana irreechaa tara takka amatarraa finfinnee keessa kabajnuu fi cawumsa jennee finfinnee keessa tara takka caceenuu kun lafa teenya abbaarra nu godhuu hin danda'u abbaan lafaa nu jechaa dachii dhiitaa ooluun bu'aa takka hin qabdu abbaa dachii ta'uudhaaf dachii irratti mana ijaarrachuu danda'u qabda abbaa dachii ta'uudhaaf dachii irratti oromoon finfinnee keessatti mana keessa nama 5 fi 6 nama 10 fi 15 galu jirtu tabakka galtu dhabdee karaarra galu jirtu hundinuu dachiin isii mataramtee kannatte goojjoo irra ijaarratee jiraachuu danda'u qaba yoo qabaatee fooqii irra ijaarrachuu hin dandeenye godhaan jirtu boolee bulbulaa tana maqaamaan bakkaan dhaqe qorichoo dachii takka takka kataaratti hisaabaan gurgurachaa jira jechuudha rattaan namichi jaaniin ganamaa galgala gurgurachaa jira xilaahuun namichi jaaniin ganamaa galgala gurgurachaa jira dachii tana akka waan dhuunfaa isaaniitti yoo ijoolleen oromoo qeerroon boolee mikaa'elii takkaayis boolee bulbulaarraa dheeyxee lafa dachii bilaash teessu tatuulamarraa ariyan ta ilmaan tuulamarraa oofan tana dheeyxee ijoolleen oromoodhaa irra ijaarranna jennee mitara qabatte poolisiin taakkala uumaa dhufe ijoollee ariya qorichoon dhufeeti meetiree hisaaba dhawa rattaan dhufeeti maallaqa fuudhaa xilaahun dhufeeti hirratti hisaaba dhawaa fi dhumatte waa takkan qabdu ijoolleen oromoodhaa lafa as keessa hin jirtu maaliif cal jannati wanuti eenyuuf jedhanna tun ODP miti tatti komatamtu taakkala has to go taakkalan deemuu qaba bu'u qaba taakkalan warra taakkale waan inni godhu jiru kana wajji qoodmee qabu takka warra taakkale nyaachisu takka caasaa taakkale ka fayyadamoo ta'eetu taakkaleef morma dabale dachiin oromoodhaa finfinnee keessa dhumatte taakkala waan biraa jira yoo dhuftanii agartan gaafadhaa ijoollee boolee bulbulaa gartu gaafadhaa ijoollee boolee mikaa'el galtu yoo warri finfinnee keessa jirtan jiraatan ijoolleen oromoodhaa dhaqaa laala dhugaan jirtu tana taakkala uumaadhaa finfinnee bulchaan jiru wanni inni bulchaa jiru maal akka taate we don't know wannummaan inni itti jiru caaseeffaman qabu waa takkan qabu warri inni karaarra kaayyate qabu kifla katamaarra taa'e kun hundinuu dachii isaaf chabachabu jira jechuudha inni akka Dr. Abiy gaafa kan president mo prime minister ticha biyya arabaa makiinaadhaan qabee deemutti inni ni sarraan tana intala Washington DC momarra irraa dhufte inninis makiinaadhaan qabee na deddeema fashion show copy wahuma Abiy godhu copy godhanni waan biratti jiru aangorraa ka'uufiin ta'an maqaatti dhagamtee jirtuuf laalaa dachii tuulamaa dhabee jira laalaa dachii oromoodhaa dhabee jira taakkalan uumaadhaa amaara sodaata naftanyaa sodaata dachiin akka jirtutti amaaraa fi naftanyaadhaaf jara duraan lafa fudhate akka jirtu kan namaaf jirti umatte taakkala uumaadhaa dalagarra nuu jira jee warri dibbee dhawu warra booda oromoon gizee lafti dhumatte mootummaa tanarratti akka kaatee finciltu barbaadutu taakkaladhaaf tumsa maaliif badii warri mootummaa tana kuffisuu barbaadu badii warra dalagu jiruuf harka dhawu booda oromoon gizee badii garte ummata kanarra kaati mootummaa tanarra kaati jaarmee kanarra kaati mootummaa tana kuffisuudhaaf warra ODP keessaa badii dalagu jiruuf harka dhawu warri badii barbaadu taakkala uumaadhaa lafa ilmaan oromoo irratti miti lafa oromoo tan tuulamaa irratti roorroo oofaa jira caasaan isaa hundi lafa gurgurachaa jirti tanaafuu dhiiga oromootiin qabsoon tun waan lafa wanta manoota jaarame hireen finne fixee jira war dhaqeetiin laalee jiraani manoota jaarame khayaa'in irra kaate sanii fi kan biraa hangan dhumini taa'u jira malee manni dhume kaan hiramee dhumee jira yaa akhi dhumee jira
manni iramee dhumee jira hundi kaniifuu taakkala uumaadhaa aangorraa bu'uu qaba ammallee hin taane taakkala uumaan jagnaa jabdu akka adaanechisan barbaanna laal dhiira ija barbadaa ministeera galii adaanech takka adaanech dhiira kashlabbeerra dubartii hadheeffatte takka adaanechisan ministeertitti takkasiisan barbaanna nuti oromoon amma tabbaa feeten sodaanne ta guyyaa torba dalaytu ta hujiidhaan waa agarsiistu takka adaanechisan nu heddummaachuu jira dhiira kara biraa eegee lulultee deddeemtuura taakkala uumaa dachii tuulamaa fixee gurguree warra gurguruu wajjin dachiin tuulamaa dhumtee jirti Finfinnee keessatti oromoon biizinasa keessan jirtu warri biizinasa gaafate hundi hayyamni kan namuutti hin jiruuf warri dachii gaafate dachiin oromoo taanaan ati siin kannamtu ati biizinasa importer exporteraan taayennaan laayisensiin siin kannamu uummanni nu booyu jira warra baatii sadii as keessa laayisensii baafachuudhaaf taakkala bira deddeebi'u jiru jira hoteelarra deemaa warra baatii shanii jaabiyatan keessa deddeebi'u jiru jira dantaan oromoodhaa waajjira Finfinnee kan taakkalan hoogganutti hin dhumattuuf wannummaan takkan taatuuf oromoo waraqaa irraa fuudhaniituma ka biizinasa faabrikaa banuu fadhuus ka waan fadhuuf siif dhumatti janiituma irraa fuudhan haajaan ka dhumachuu jirtuuf ka biraatiif keenya niiraa gizee fixatee lafa baqaa karraa dhufe deebi'aa jechuudha hoteelaan niiraan irraa dhumti lafa baqaa deebi'a mana daabboo banuu fadha daabboodhaaf dachiin ka kannamtuuf ka biraati keenya niiraa gizee fixe mana irraa dhufe deebi'a kannisa horsiiseeti deema ala itti ekspoorti godhuu baraba tana gaafata inni ma kannisni ni dachiin ka kannamtuuf ka biraati keenya niiraa gizee fixe karaa lafarraa baqatee deebi'a jechuudha maaliif niiraa lafa quuliidhaa hangam qabatee akka biyya tana dhufu namoonni beeytanii jechuudha warri kaysaafuu biyya alaa jirtan waa gaafata kiraafi bakki buluufi wanni nyaatu niiraa harkaafitti nooliin karaarra deddeebi'u niiraa harkaafitti nabi nafaas jee kuulii isaa deebi'ataa jechuudha oromoo kana dadhabsiisu jira taakkala uumaadha taakkala uumaadha biyya alaatii oromoon biizinasa irra seenna jettee biyya tana dhufte hundi akka biyya alaa deebitee mootummaa kanarra finciltu mootummaa kanarra dhagaarattu mootummaa kana jibbitu mootummaa kana balaaleeffattuuf gumaachi taakkala uumaa godhu jiru layyoodhaa miti taakkala uumaa double agentiidha taakkala uumaadhaa dantaa oromoo dura dhaabbachuudhaan warri laayisensii gaafachuuf biyya tana dhufee biizinasa keessa seenne jedhee dhufe hundi niiraa dhadhawatee akka asii deebi'ee mootummaa tanarra dhagaaratu ka taasisu jiru taakkala uumaadhaati taakkala uumaa warri biraa fudhachuu jira wahuma wayyaaneen dalagu jirtu himuun nama dhiba wahuma isaan godhu jiran mootummaan hin beektu irra guddaasaa hin beektu mootummaan jarri aangorraa deemee wahuma isaan itti jiran hirifatta gulaalte samaaluma jira uummanni keenya jette idda waan biraarra namni keenya kun wallolu maaliif waltee waan kanarratti hin qindeessine jireenya oromoo jijjiiruurra maaliif hin jijjiirre lafa oromoodhaaf kan nurra maan jijjiirre oromoon akkaataa manatti ijaarratturra jijjiiruu maan jijjiirre oromoon akkatti diinagdee keessa seenturra jijjiiruu maan oromoon akkatti barnootaan ceeturra dalagummaan maaliif hayyoonni keenya kun waliigalee oromoo tana hiddaqan qabachiisuu irratti hin hojjannee as deebi'anii wal nyaatan jettee gisee ilaalte hundinuu man'aama sittaati jechuudha hiikaa biraa sii kanniti kufaatii biraa keessa hiiqaanfatta wanni oromoon Finfinnee ta'u jirtu Finfinneedhaa fi oromoon maqaa wal beekan malee qaamaa qalbiidhaan waliin barreen madura Finfinneen lafa tuulamaatti deebi'uu qabdi lafa oromootti deebi'uu qabdi lafa oromoota dhugaatti deebi'uu qabdi yoo san ta'uu baatti abadan opiidiyoon dhukkubsattoota akkanaa ka opiidiyoo keessa ciisan warra amala bakka lamaa sadiin ablee nyaachuu baran warra kana hangaf keessaan qulqulleessinetti abbaa biyya tana ceesisu taateetti fufunsi anna duunatti mul'achaa jiru si gaddisiisa wanni Finfinnee keessa deemu jiru ta magaalaa biraatti dhiisi ittiin dhufa takka takkaan akkumaan ala taa'ee dhugaadhaaf falmaa turetti ammaas biyya keessa taa'ee dhugaadhaaf falmuun kiyya xiqqolleef booda deebi'uun teessu sirrooytuu fi sirrooyta sirraa hubaattu allayya seenta wanni walii goonu takka hin jirtu oromummaadhaaf hojjettan oromummaaf hin hojjedha ushururuun tana keessa jirtu hin jirtu taakkala uumaadhaa wanni mudhi qabannee dantaa oromoo gurgurannuuf hin jirtu taakkala uumaadhaa lafa oromoodhaa chabachabaa jira qorichoo faadhaa wajjin rattaa faa wajjin xilaawun faadhaa wajjin jachi chabachabaa jira wanti taakkala uumaadhaa warri dachiin chabachabuuf silaa oromoof illee dachii gurguree gaarii bara oromoof miti warra oromoon ta'in oromoon ni shakkamti dachii ittiin gurguramtu achi deemeen nu dubbata yaani ha oromoon ta'iniif chabachabama lafti oromoodhaa qottee jirti dhaqaa laala
warri boolee Mikaa'el jirtanii fi boolee bulbulaa jirtan hundinuu dhugaa jirtu tanaaf gadi baha ragaa baa warri sodaattanii waa hunda jirtan faayila hedduutu nu harka dhufee jira accordingly saaxiluutti fufnaa jechuun mallee if boodan deemu tun sagantaa teenyata saaxiluutti wanni sodaannu takka hin jirtu taakkala uumaadhaa aangoo gadhiisuu qaba qorichoon hidhamuu qaba rattaan hidhamuu qaba xilaawun hidhamuu qaba ummanni kun warra mana 7 fi 8 finfinnee keessaa qabu warra dachii oromoodhaa gurguratee ammallee gurgurachaa jiru jechuudha ammallee aangoo mootummaarra eenyu kaa'ee taakkala uumaadhaa kaa'ee tana sirriidhatti hubachuu danda'uu qabnaa jechuudha sirriidhatti bitamee jira taakkala uumaadhaa bitamee jira dhibbarraa dhibbatti taakkala eejentii garagaraati tarkaanfiin barbaachistu qaamni ilaaluu irra fudhadhaa isin hin jenna isin hin geenye nuti dhukkuba OPDOdhaa kan ODP cinqaa jiru dhukkubni OPDOdhaa beekamaadha an OPDO duruu hin amanu biyya alaatiin taa'ee jechaa ture bara ammallee namanu in amanu OPDOn dhukkuba babbadaa qabdi qaama ODP keessa dhukkubni kun hedduu bal'atee deemaa jira hanga dhukkuba OPDOdhaa ODP irratti akkan dabarre dhoorkuu hin dandeenyetti hoggansi ODPdhaa waajjirri ODPdhaa tiifi hoggansoonni ODPdhaa biyya tana ni ceesisan ta'ettu shakkii guddoon qabaa jechuudha maali dhukkubni OPDOdhaa OPDOn aantummaa sabaa kan qabdu arrabaan hojiidhaan miti warri gubbaa irra jiru Dr. Abiy Lammaa Magarsaa obbo Shimallis akkasii sadarkaarra warri jiran dhugumaan ummata kanaaf hojjechuudhaaf carraaqaa jiran tana argeetiin jira ragaan ba'a warri isaanii gajjiru immoo garee sadiitti addeeramee jira garee hojii laaffisu garee nama fufachiisuu fi garee dinagdee ari'u dhukkuba badaa akka aangoontu waan borurraa fuudhamtutti if laaluudhaan ODP keessa ta'anii warra maallaqa ari'uu jira maallaquma dalagaa godhate warruma nama mufachiisee ODP irra nama kaasuutu jira namuma mufachiisee ganamaa galgala dalagaansaa namuma mufachiisu ODP tan akka namni jibbu taasisu dalagaa godhatee wanni inni itti jiru minda nyaachuu jira bara caafeeffama keessa jira aangoodha qaba dalagaan inni itti jiru immoo akka jirutti OPDO tana akka ODP tana akka namni jibbu taasisu kaan ammoo hojiidha laamsheessa waajjiraa keessa taa'e zeeroo godha hojii dhukkuba gandummaatiin warra miidhamee jira warra bitamee jira warra dantaa aangootiif mufatee oodee jiru jira kunutti walitti deebi'ee ODP caafeeffamee qabee taa'u jiraanii jechuudha akka Shimallis akka fedhetti hin daleene jara kanaa hudhee ta'an akka Lammaan akka fedhetti hin daleene jara kanaa hudhee ta'an akka Abiy akka fedhetti hin daleene jara kanaa hudhee ta'an karaa sossootuun qabdu jechuudha jarri isaan hojjechiisuu irra ifii hojjechuus seenanii jechuudha dhukkubni badaan OPDOn harkaa qabdu tana hawaasa keessa gadi bu'anii hojjechuutti hin jiran hundinuu waajjira irra teessee hojjetti ummanni gadi bu'ee ummata isaa keessa taa'ee hin hojjanne akkamitti ummata hoogganuu danda'a filmaata as deemuun akkamitti mo'achuu danda'a dabballee qabanii mana keessatti nama 3,000 fi 4,000 fi 5 leenjisuun Facebook kana gubbaatti nama 2-3 kasidee garu qabaachuutu irra caala warri maduratti ODP deeggaru hundi wanni ODP garagalaniif tokko tokko ka dhugaa qabu jira tokko tokko ka dallanee jira tokko tokko ka mufatee jira ODP waan silaa hojjechuu qabdu hojjechuutti hin jirtu jechuudha dadhabina guddaa badaa keessa seentee jirti hadooddiin isin awwaaniin harka keessaa dhugaan harka keessaa ODP irratti OPDO fi ODP'n afaan malee gurran qabdu duudaadha ODP'n gurrisii duudaadha hin dhageessu Uno biyya keessaan taa'ee sitti mujjira bara biyya keessaan taa'e OPDOn afaan qabdan malee gurran qabdaniin isiniin jechuu jira bara afaan ni qabdan gurran qabdan duudaadha hin dhageessan gorsa hin dhageessan iyyansa ummata hin dhageessan anaalala ummata gurran qabdu ODP'n gurran qabdu
duuda gurri keessan osoo gurra qabaatanii maa waan namni isin komatu irraa sirreessitan warri achi keessa jiru warra dantaa sabaa dursuu irratti wal morku jiruu miti warra dantaa aangoo isaa dursuu irratti caasoo walii qabu jiruutu ODP kuffisu jira wanni ODP kuffisu jiru tana wanni walirra diddimuuf takkan jirtu jechuudha qaceeltu ni qaceelta qaceeluu baattu alla jedheeta Oromoon filmaata hedduu horachuu qabdi qabaachuu qabdi ODP komachuudhaa fi ODP balleessuu fadhuu waladda nuti warra ODP fi hoggansa ODP dhaa ka carraan Oromoo harka kufe kan akka sirrooytu barbaadu akka balduu miti osoo naa taate akka badduun godha carraan qabnu immoo dhufeetiin arkee jira jaarmeeyni as jiru hundi warri biyya dhuftan argatanii jirtan hundi hoteela taa'ee nyaachuu jira malee waa takka harkaan qaban taxiqqoo caaseeffamaa harkaa qabduu fi taxiqqoo waa takka illee harkaa qabdu ODP mo OPDO ajooftuu tan isummaan tunuu ifiifuu aangoodhaanii aangoof gandaan xaxamtee jirti aangoodhaaf qeedhaan xaxamtee jirti ifi anaatu bakka pirezidantii ta'uu qabaa fi anaatu bakka maarree ta'uu qabaan hinaaffaadhaan caasoo waliin dhooytee dalagaa dalaguutti hin jirtu teessee dalagaa laamsheessu jirti wanni isin itti jirtu tana isinirraa gadi hin qabadhu jechuun yoo sirrooytan sirraa waliif dalagu wal caasoo waliin dha'u jirti ODP'n ifiif dhukkuba badaa ifiin Tigreerraa barte yoo jiraatte ifi wal kuffisu dhukkubni isin wayyaan irraa baratte yoo jiraatte ODP'n muuxannoon isin muuxeeffatte yoo jiraatte dalagaa irra taa'anii dalagaa laamsheessanii miila wal jalaa xaraganii aangoo obboleessa jeestee aangoo irra qoruu obboleessa kuffistee aangoo irra qoruu gamaa saniin wal kuffisuudhaaf deemaa jirti jechuudha no kun dhiiga Oromoo ka bara 150 as geesse qabsoon Oromoo ODP'n OPDO'n qabsoota na hoggantee Oromoo ceesisuu irratti qooda qabdi warri joo sobaa jirtan nuti OPDO'dhaa miti ka qabsoota na hogganee galma nuun geesse namootaatu qabsoo hoggane Lammaa Magarsaa qabsoo hoggane Abiyyi Ahmedii qabsoo hoggane qaama jijjiiramaa tiim Lammaa jennuu sanaatu qabsoo qabee masaraadhaan shufeera ta'ee geesse qaama aktiivistii ka ala jiru fi ka keessa jiru wajjin walii galanii Juwaaris dabalatee namoota biraatis dabalatee aktiivistoota xixiqqaa fi gurguddaa hunda dabalatee warra waan kanaaf falmu hunda dabalatee qeeroo wareegamtees dabalatee qabsoonni akkasitti fiin qabaate dhugaan jirtu tanarraa walirraa irrisuu fi walii da'uun taatu akka OPDO'tti miti akka Oromootti seenne masaraa qooda immoo as baatanii qabsootan abbummaadhaan fuutanii qabsootana masaraan geessanii Oromoo hoggansa cawumsaarratti mataa taatanii deemuudhaan akka jaarmayaa fudhattan san keessa immoo qaama biraa keessa neexanii deemuu irratti eegallii bareedaa eegaltaniiti jeneraal Kamaal faafitti daatanii if keessaa baasu Maamad Adamoo faafitti daatanii if keessaa baasu amma Maamad Adamoo if keessaa baatanii OBN maali wanni boqqolloon deddeemtu tun miidiyaan deddeemu kun qushaasha gaarbeecha feesbuuka keenya kanan geenye jechuudha wanni achi keessa jiru deemaa fi hojjetamu jira hundi ta nama jibbisiistu hin qabnu jechuudha miidiyaan tokkichi nuti qabnu OMN'dha tuqama saatillee kam nuti hin barbaanne dhugaan jirtu tanu wamma fadhe saaxiluu abbaa fadhe wallolus abbaa fadhe saaxiluus dantaa Oromoo irratti ka ganamaa galgalaniin dalaga jee karaatti fakkaatteen dalagu jiru OMN'dha ka boqqolloo kun gabaasa kijibaa adeemsa kijibaa malee hujii silaa akka dhaabaattu akka mootummaattu waan dalagu qabu waan silaa bar OMN'n dalagu jiru falmuudhaaf furu onneeun qabu OBN kun onneeun qabu ana masila OBN irratti alaafi na godhani OMN waan dabarsu yoo naan taane waan sam abbaa waan sam dabarsu jiru wajjin mormis seene yaada kiyya moofachiisuu irratti fi yaada kiyyaan caalmee argachuu irratti dalagaa bar Oromoo bayyanachiisuu jaamti tun wal morkuun jaamtu inni onnee sanuun qabu jechuudha ganaa gisee OMN harka irratti albaacha OBN nica maaliif boqqolloodha gaarbeet wanni gandaan jaaramte akkanuma taati wanni amma OBN harkaa qabdu hundi waan gandaati wanni isin deemtu waan gandaa wanni isin dabarsitu waan gandaa wanni isin ooftu waan gandaa waan Oromoodhaati miti teeyatteeti mootummaa kanarra nama kaasuudhaaf dalagu jirti OBN caafeffamasiiti immoo yoo laalte ka mootummaati hin harkan duudaa dhagaa gurri duudaadha hin dhagaan gurraan hin dhagaan
namni gisee Maamad Adamoo maa buustan jaan gandummaadhaaf Maamad Adamoo maa buustan jaan an ganda kiyyaa Maamad Adamoo maa buustan gisee hin jiru ganda kiyyaa miti achi dhumata jeneraal Kamaal maaliif aangorraa buustan gisee hin jiru wayi ganda kiyyaa haqa qabaafiin maa aangorraa buustan jaan hin dhageessan gurraan har'a wanni isin gootan hundi garagaltee isin irratti rasaasa qoree irra gattaa'uun ta'anis ta'ee isin waraanu jirti jechuudha maaliif badii isin hojjechuu jirtani gurraan dhaga'uu diddurraa Maamad Adamoon buusinaa isin hin jenne isin kadhachaa diddan ni beeyneettanii laaqqattan OBN zeeroo deebistanii ifiifis baxxaqtaatan jeneraal Kamaal hin buusinaa isin hin jenne hibuustan yaa'ii keessa hojii seentan ammallee isiniif dhaamnaa jechuudha jeneraal Kamaal wajjin morkii hin barbaachisne keessa waliin hin seeninaa jennee isinii dhaamnaa jechuudha akkuma gaafa Juwaar isinii dhaamaa turretti Juwaarillee morkiin taane keessa wajjin seeninaa ifitti maxxansaa wajji hojjedhaa wal qabadhaa lammaan Abiyyii fi Juwaar adda bahuun taan dhandhaarraa sadeen qabsoo Oromoodhaa bilisummaa Oromoodhaa nu affeeluu dhandhaarraa sadeen keessaa tokko irrisuun hin ta'u ammallee ejjennooti ammallee akkasit deema jeneraal Kamaalillee ammallee walitti hin bu'inaan dhaabbadhaa walirraa yoo tokko karaa badee jalan badinaa wal deebisa hobo wal dubbadhaa karaarra wal deebisa yoo dhugaatana wal dhageessan qofa kursiin isin irra teessanillee mismaarri irraa xiqqaachaa deema yookiin wanni isin gootan hundi mismaarri hundutti isin dhumu jira hin agartan isin bakka irraa dhawamu jirtan hin agartan isin keessa taa'ee warra isin irra dalagu jiru jira nuti ni garraa warra anamma qabaatii lameen as jirutti hedduun argu jira waan isin itti jirtan hunda saniifuu jaarmaa kana hireen Oromoon qabdu akka jaarmaatti caafeffamni gaariin ammaan tana jiru biyya kana ceesisuu danda'uu fi fiinxa baasuu danda'u jiraate ODP dha jaarmeenni biraa hundi maqaadhaa jira malee caafeffaman qabu waan ulaagaattiin dalagan hin qabu kaartaattiin bulchaniis hin qabu wahuma takkaa'uun osoo biyya bulchiyanitti kannanii hin bulchu dhugaan jirtu tana jaarmeen hundi yoo kaganaa gaa Juwaar Maamad Haareetti jaaree asiin bee gaafas waliin laalla hamma jiru kun hundi immoo wanni inni qabu yoo biyya bulchi jetteetti kan ni ta'u qabatee deemuu danda'u ni dhugaan tana bolola aangoo jira malee akkatti bulchanii fi waan itti bulchan waan silaa biyyittii takka ittiin bulchuudhaaf sagantaa ittiin biyya bulchan kadeemmatanii hin qaban ka qabu ODP dha ODP mo kanaa immoo keessa taa'ee gareedhaan anaatu bakka tana qabachuu qaba anaa pirezidantii ta'uu qaba anaatu waajjira ODP itti gaafatamaa ta'uu qaba anaatu marree ta'uu qaba an maaliifin bakka tanarraa ka'e an maaliifin bakka tanarraa ka'e an maaliifin bakka tanarraa ka'e an maaliifin bakka tanan taa'iniin OPDO tajjeesu jirtu maaliif ummanni keenya boolee bulbulaa keessatti lafa qabaatee jaarrachuu hin dandeenye ta'ettu qubaa'uun qabdan aangoof ca'u jirtan malee maaliif ummanni keenya dirree dhawaa keessa dhumu jira irraa'uu quban qabdan aangoof ca'u jirtan malee maaliif ummanni keenya lafa wantaa keessatti maaltaa irraa'uu quban qabdan maaliif ummanni keenya maaliif lafti karaan gaara mul'ataa takkaatu amata dhagaan lammaa magarsaa amata meeqa dura kaa'e ilaammaatti karaan hin tolini irraa'uu quban qabdan maaliif karaan biraa tolee karaan Oromoodhaa karaan baadiyyaa Oromoo kun hundinuu arrallee ulfa nama garaa darbaa irraa'uu quban qabdan akkamittiin obboleessana dura jiru kana caasoodhaan dhahee an aangoosaa qabadhee itti gaafatamaa ta'an ta'arrallee ODP macheessitee ari'u jirtu jechuudha. Dhukkubni badaan ODP nammaan tana deemu jirtu. Ifirraa qulqulleessaa isiniin janna dhukkuba kana. Dhukkuba kana gubbarraa ilaa jalaatti ifirraa qulqulleessaa. Warra ODP keessa taa'ee caasaa jaarratee gubbarraa ilaa jalaatti hokkara uummata naqu jiru jira. Ummata balleessu jiru jira ummata jeequ jiru jira caafeffama isaa kanuma taa'ee ablee muratee bakka niiraan jirtu irraa waa muratu jira ammas muriga taa'eetuma niiraa guuru dalagaansaa akka nama gaagura keessaa deema baasutti taa'eetuma ablee qabatee niira guuruurra taa'eetu jira jechuudha angawaan mootummaa keessa jiru taa'eetuma akkuma nama gaagura keessaa niiraa guurutti naasuu takka malee taa'eetu maniiraa guuruu jira kun dhaabbachuu qaba gaafiin nuti Oromoon irra walaasa'uu qabnu akkamitti aangoo walirraa fudhanna
tayettu osoo hin ta'in akkamitti uummata keenya gadadoo amaddi 27 keessa turanirraa if dura akka caan taasisna akkamitti haati Oromoo ta miilaan deemtu akka kophee harkattu taasisna akkamitti karaan Oromoon irra bobbaatee galtu ispaaltii akka ta'u taasisna akkamitti dargaggeessi Oromoodhaa akkaanii fi diinagdee keessa seenee dalagatu taasisna akkamitti barattoota Oromoodhaa biyya alaa baasnee akka baratan taasisna arrallee iskoolaariin biyya alaa deemu jirtu eenyu liistii laala deemaati naannoodhaan akkamitti ilmaan Oromoo qeyroo tana if dura ceesisuu dandeenya tayattu namni warni irra wal loluu qabnu tana jireenya saba keenyaa jijjiiruu irratti jireenya uummata keenyaa jijjiiruu irratti akkamitti Oromoo Finfinnee keessatti abbaa lafaa goona akkamitti Oromoo abbaa qabeenyaa goona akkamitti Oromoo abbaa diinagdee goona akkamitti Oromoo abbaa dukkaanaa abbaa fooqiidhaa abbaa minibaas hedduu Finfinnee keessatti baasa hedduu nagada adda keessa seenanii akkaataatti Oromoo Finfinnee kana keessatti ijaartee sosoo qabdu karra dalaguu caasaatan caasaan akka waan boru aangoo irraa fuudhamtutti ifiif maallaqa ari'u ifiif walirratti dalaguu ifiif gamaa wal kuffistee aangoo qabachuuf ca'uu malee waan uummata keenyaa keessa laalaa fi adoottiin isaa mul'isaa jiran takka illee nun jirtu hanqina guddaadhaa jira jechuu gamanaan hanqina guddaadhaa jira jechuu kun sirraa'uu qaba warra kana keessa gazeen jaa warra hadootti ummataa qabu akka jirtaniin beeka isin ilaallattu warra waajjira ODP hagaan dhufeerraa baatii lameen tana keessatti gubbaarraa kaasee hanga aanaatti kaniin dhaqetti lafoota garagaraa kaniin deeme keessatti warra hadootti sabaa qabu warra laalaa sabaa qabu warra ummata kana akkami jireenya isaanii jijjiirra jee ganama galgala carraaquu fi hojjetu akka jirtaniin beeka tun isin ilaallattu karaan irra jirtan karaa sirriidhaati warra aangawaaf osoo ta'in akkamitti Oromoo tana dhugumaan ceesisna jettanii rakkattan warra gizee obboleeyyan lamaan waliin lolan dhaabaa fi dhaaba osoo hin jenne Oromoo lamaan wal lolee akkamitti walitti araarsin obboleeyyan lameen keenya jettanii rakkattan warra gizee Oromoon hara malee akka malee wallaalte akkamitti Oromoo tana walitti itichina jettanii hirriba dhabdan warri hadooddii sabaa san dhugaadhaan qabdan godinoota keessa aanaalee keessaa fi caffee mootummaa keessaas bakka jirtan hundattuu isin argeen jiranii jirtan isin ilaallatu homiin kiyya kalaallatu warra dhukkuba OPDOdha baadhatee kaansarii OPDOdha baadhatee ODP balleessuudhaaf deemaa jirtan dhukkuba keessan wajjin ODP irraa chibaa sagantaa ummataatiif fi qabsoo ummataa kana faaluurraa if qulqulleessaa isin hin jenna irra deddeebine isin himnaa jechuudha dhugaarraa wanni if booda nu deebisuu taa'u takka illee hin jirtu haqarratti hawalii tumsinu haqarratti hawal dura dhaabbannu cubbuudhaan wal dura dhaabbannu haqarra wal deeggara yoo tana ta'uu baatte karaan tokko kadhaynulleen hin jiru jechuudha tun sirriidhaan beekamuu qaba ilmaan Oromoodhaa lafa jirtanirraa karaa Finfinneetti galaa karaa Finfinnee Oromoon bakka jirtan hundarraa karaa Finfinnee heera guuttadhaa fudhadhaa warra lafa akka gaariitti Finfinnee keessa gurguru jiru lafa akka gaariitti wanta oofaa jiru hundaa'u firraa dhorka firraa ittisa arraaftanaan isiniin jaa sagantaa biraatiin hanga walitti dachaanutti guyyaa gaarii na qabadha salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh